ilmaan Oromoodha. Akkuma nama keenya barbaannee yeroo hedduu bakka hundaa interview goonu nama keenya tokko barbaannee arra bira dhufne namichi kuni ilmuma Oromooti dhalataa Baaleeti akkuma baqattoota biraa baqatee biyya tana magaalaa Riyaad jira. Saudi Arabiyaa jira jechuu kiyya gaafa barattoonni Oromoodha biyyarraa baqattu sani biyyarraa baqatee biyya tana jira waan ta'eef akka inni odeeffannetti yuunivarsiitii Maqaleetti digrii tokkoffaa fudhatee yuunivarsiitii Wallaggaatti immoo digrii biraatti dabalate achi booda immoo ilaa PhD'tti fudhatee sababa waayyaneetiin biyyarraa deemee asumaan isarraa wal barra dhalata godina Baaleeti odeeffannee bira dhufnee isumarraa dhageessuu isiniin jenna. Salaam alaykum. Salaam. Baga nagaan lubbuun jiraattanii asayna. Baga nagaa walgarree yeroo ammaa kana keessatti haala bareedaarra walgarree asiin dura Oromoon akkatti biyya tana keessatti karaa nagaa ta'een akkatti wal argee yaada jijjiiree waliin taa'ee waliin taphatee dabarsuun kunuyyuu hin jiru. Akka odeeffannetti nulleen odeeffanneetuma akka ilma Oromoo tokko si bira dhufne nama barata biyya san keessa silaa nama hoogganee biyya san bulchullee danda'uudha. Biyyallee irra dabalee silaafuu Afrikaafuu faayidaa yookiin biyya san hoogganuu danda'uudha. Tahee akkuma ilma Oromoo baqatee bakka hunda kun Keeniyaadhaan Saawuz Afrikaadhaan biyyoota addunyaarra faffaca'anaatillee biyya tanarra jirta. Anillee ammoo odeeffannoo osoo sin beekne odeeffannoo si bira dhufe. Mee walumaa galatti uummata Oromoodha maqaa kee beeksisi achiin booda ammoo haala jireenya keetii fi akkaataa itti biyya tana dhufte beeksisi. Ana barata falmata bilisummatiin jedhama. Kan inni dhalatee guddadhee guddina Baalee aanaa laga hidhaati. Achitti guddadhe. Akkuma ilmi Oromoo kamuyyuu baratu nanis barumsaa fi dheebodhe gara biyya Ambaatti malee yuunivarsiitii garaagaraa keessa ture. Yuunivarsiitii akka Maqalee hedduudha amma kaasuun nutti ulfaata. Kana keessa akkuma ilmaan Oromoo garaagaraa carraan isaanii jalaa ilmaan wayyaanee jalaa gubanitti anallee sanuma narra raawwatamee jechuudha. Haaluma saniin haala garaa nama nyaatu kun dookumentii garaagaraa ni jira kan ittiin eebbifame kana qabadheetuma akkasumatti biyyaa bahee akkuma namni Oromoo kamuu itti jiraataa jirutti jiraataa jira jechuudha amma as keessatti. Galatoomi mormattuu lubbuun jiraannee wal argullee gaariidha. Ilmi Oromoo kamiyyuu wanni hin dabarre hin jiru ammoo wanni kunillee dabarte inshallah yoo rabbi jedhe bilisummallee ni garra biyya teenya irratti deebinee wal garra. Lammaffaa gaafis gaafadhu biyya tana eega dhufte amata meeqa? Biyya tana eegaa dhufe amata 4 akkana hin ta'a. Eessa turte eega biyyarraa si baasan karaa Somaaliyaa turuun eega amata hedduu dhagaa deemanii turte moo karaa kamii akkamitti biyya tam turte as? Jabuuti ture walummaa galfatee ture. Achumaan eegas boodarra gara biyya Arabaa kana dhufee. Haalli jireenya keessanii amma magaalaa tana keessatti akkam Oromoon si beektu jirti? Oromoon as keessatti tattaaffii ati Oromoo waliin gootu maali? Amma immoo maal dalagattee jiraatta? Akka ilma Oromoo tokkotti si qorannee nullee sirra dhufne waan kana akkamitti haala jireenya akkamii keessa jirta? Galatoon gaarii kan na gaafatu beekte. Anamma haalli nan keessa jiraataa jiru ilmaan Oromoo karaa qindaawaa ta'e tokko walitti qindeessine qeerroo biyyaatii fi asiin walitti hidhata godhee rileeshinii walii qabdanii akkasii haga joormaa amma akkasitti walitti qabna. Akkasitti karaa kanaan tarsiimoodhaan karaa kanaan akka hoogganaa jechuudha. Magaalaa Riyaadatti hoogganaan isin jechuudha. Akkuma Saawudiitti. Akkuma Saawudiitti. Kalas jiraatee uummanni Oromoo illee nama garaa bal'atee ammallee roorroo nama keenyallee yoo argina mallee irraan hafne ummata galatallee qabu ummata yoo hoogganillee hooggansaa gara laafeessa waan ta'eef akka fedhanitti hoogganullee danda'u nama namallee dhaga'u. Marumattuu roorroo waayyanee jalaa baatee karaa kana hunda qaxxaamurtee biyya tana keessatti lubbuun ta'e jiraattee arras arguu keenyaaf hedduu gammanne baga jiraatte siin jenna. Baga walumaanuu jiraanne. Haalli barumsaa amma waan akka eega biyyarra baatirraa yoggaa waan takka xiinxallu eega biyyarraa baate fi amma ammoo biyya keessatti riifoormiin jiru yookiin takkaa'u haaromsi jiru maalidha? Wanni irraa xiinxaltu biyya sanii amma haala Itoophiyaa tana amma yeroo ammaa tana akkamitti ilaalta? Haalli Itoophiyaa akka itti ilaalamu dura haala gammachuu tokko ture.
yeroo ilma Oromoo tokko gara aangootti dhufe ni gammanne achi booda ta'ullee waan takka nu galaa dhufte jechuudha. Akkuma amma yeroo ammaa sirni addunyaarra hin jirre gartee kan duraan Oromoo takkaa gabroonsa hin beekne miila ammaa kana biyya san keessa jechuudha. Ilma Oromooti. Ilma Oromootiin godhame bilisummaa uummanni Oromoo qeerroon teenya laffaatee fidde tamanuu yuunivarsiitiitti ari'amne kanumaan wal qabateeti sanumaan nu deebi'eeti kanumaan wayyaanee irraa ariine kanatu nu deebi'e sirna haaromsa dur deebise jechuudha. Sirna nafxanyaa haaraa jennaan. Sirna nafxanyaa haaraa kana nurratti fidee jechuudha. Amma mee Dooktor Gaafiin biraa kasin gaafadhu yoo jiraate biyya san keessatti mootummoonni amata 150 dura Oromoo tana gabroomsaa duran cabsaa turan calii calanqoo jira seenaa aanoleetu jira. Akkasumas ammoo uummanni sun cabsuu hin dandeenye uummata san fixuu hin dandeenye dhuguma yeroo amma barumsi jiru yeroo amma waa hedduun jiru kana keessatti dhuguma dandeettii ittiin bakka sanitti deebisanii cabsan ni qaba. Dhuguma abdatee biyya sana akkasitti deebisuu hin dandama. Kun hin jiru gabaabumatti asii achi osoo hin jenne wanni si deebisu kun hin jiru. Maal hin danda'an. Hin danda'an. Osoo danda'aniiti nafxanyaa duraantu danda'atu. Amma yeroo qaroominaa yeroo namni barate akka keenyaa kun jirutti hin danda'amu. Sigalee maaliif itti fakkaata mukini yeroodhaaf itti fakkaata. Itti fakkaatu jennaan maaliif nama kanaayyuu oppiidii uumatanaayyuu beektaa dura fooyyooftee turre jenneeni. Haaromsa lammaati. Amma bakka ifiitti deebite kan uummanni keenyallee waan takka ati mataa keetii yeroo 2-3 yoo sirriitti deebite ni barta jechuudha. Ni barta ammoo ofirraa faccisullee feerri rakkisu jechuudha. Sin dhibu jechuudha. Sin dhibu jechuudha. Kan uummanni keenyaaf ammallee barumsa dabalataa ta'an jechuudha. Galatoomii tuni paartii waanidha gaafii irraa kanumaan eegalla garuu nuti interviisi goonallee jenneen dhufne ammoo haala jiru malaallee si qoqqoranna akkuma jirutti jennee ilma Oromoo tokkollee irraa odeeffannee dhufne jiraachuun keetuu gaariidha. Garuu akka nu odeeffadhetti gibbii tana keessatti ilmi Oromoodha nama keenya nama barate tahee ammoo akkuma biyyaa sanitti ijoollee si eeydutu as keessa jira. Beelofnee nyaachifna deebinee ammoo akka roorroon takka isan dhufne kashlabboota adda addaati nama keenya beeka akka waa takka irra hin geenye eegganna jedhanii ijoollee isin eeydutu jira jedhan. Dhugaadha ijoolleen tun yoo tahees ammoo biyya tana keessatti akkamitti nama barate jedhanii yookiin takkaahu roorroo diina akka ati qabdu beekanii ijoolleen tun maalirraa kakkaatee hamilee maaliitiin si eeguu dandeessa. Moo isin nuti ramadate moo akkam? Ijoollee tanaan illee hin ramanne sabboonuu agartee quuqama saba keenyaa qaban irraa kan ka'an bakka dhufan akkuma amma agartanii dhaloota illee kutaa Oromiyaa kutaa garagaraatti sabboonuu uummarraa ka'anii kun uummanni argitaa dallaba kana irratti irra olaalte guutuun qeerroon marsee eega jechuudha. Qeerroon marsee eega jechuudha. Haa galatooman ijoolleen tuni gaafii dhumaa kasii gaafadhu ijoolleen tuni biyya wal beektamoo asuma keessatti akkuma ilma Oromoo tokkotti qorattee namni keenya waan ta'een jetteetuma akkana si'e. Walillee hin beeknu. Yeroo dura akkanaan biyya kana dhufeen jechuudha. Kanan biyya kana dhufeen walitti qindaawanii guruppii garagaraa hidhanii haala garagaraatiin walitti qindaawaniiti na affeeran jechuudha. Fumaa isaaniiti akka amma jiru kanallee na qubsiisanii mootummaa kanallee walitti kolleeshiin na godhanii akkasitti jiran jechuudha. Anillee nama haala gaaliin hin jira. Barumsa garagaraallee asumaan saba kiyyaa akka biyya kana keessa jira illee akkasitti dabarsaa jira. Haala gaarii jirra hojii gaarii hojjetaa jirra. Gara fuula duraallee itti fufna. Karaa intarneetiitiin barumsa keetillee itti fufaa jirta jechuudha. Intarneetii onlaayiniin barsiifna. Akkasumas kuni amma akka laalutti ka maatirikii amata bara 1998 fudhatte. Wanni kun akkamitti bishaanii fi karaa kanatti akkamitti si harkaan badin akkamitti asiin eeguu dandeessa? Kana yeroo dura abdii kuteen ture eeguman dhiise basi qeerrummaan qindoofte naaf idde si galee qeerruma qindooftetu akkasitti fidee dhufee eegasii kooppi godhe koompitaraa jijjiirre haala kanaan baafne maaliif namni keenya haarbu jenneetuma keenya si galee akkasi. Galatoomi gaafii har'aa kanumaas kaleessa nuti kan dhufne illee interviyuu osoo isin taa'een ammoo jiraachuu keessi qorachuu dhufne.
ijoolleen Oromoodhaa guddaa ammoo kan nama dinqisiisu ijoollee si eegan tana keessattuu biyya namaa tana keessatti namni ka iqaamaa hin qabne ka si eegu jira namni ammoo ka iqaamaa qabulleen ka si eegu jira namni kun kana ifirraa kaatee mooraalee hagganaatiin si eeguun isaanillee kanumallee asiin haa galatoomu jedhaa isaanillee gaafii takka takka gaafadhee achiin goolamna yookaan sa'aatii argannu ta'e yookiin ammoo sa'aatii biraa paartii tuu keessatti isaanillee intarviiyuu goona gaafii dhumaa ammoo uummata Oromooti waan dhaamtu kanaan geelamna. Gaafii nan dhaamu uummata keenya akkuma isin dura qindooftanii kutaa amantii osoo waliin qoodin ifirraa diina ifirraa fonqolchitanitti kunilleen mootummaan ammaa kunilleen diina ta'uu bartanii walitti qindooftanii bifa tarsiimoo duraaniitiin akkan gowwoomne akka hin rafne bu'aa xiqqootiin jettan faayidaa dhuunfaa laaltanii akkan gowwoomne gabaabumatti sii galee kanan dabarsaa isinillee dhuftanii haala kanaan gaafii nu gaafatu keessaniif galatooma horaa bulaa deebana. Galatooma paartii tuu walitti deebina galatooma.